oduu ammee konferansiin gaazaa istaanbulitti gaggeeffamaa jirti milki rabbii haa xumursiisu kanatti aansuudhaan hawaasni Awustiraaliyaa sagalee guddoo dhoosee jira ammaas ummata Falastiiniif sagalee ta'uu itti fufanii jiran sagaleen ummata Falastiin awwaalamuun qabdu dhokochuun qabdu jechuudhaan itti fufanii jiran bilisa haa baatu Falastiin biyya gadhaabbattee if dandeessi taatee haa wal aboomtu jechuudhaan sagalee taafii jiran waaw hawaasni Awustiraaliyaa akkuma ji'oota dabre keessaas taafii ture itti fufanii jiran kanatti aansuudhaan ammaas qaamni jechuudha mootummaa Jarman hiriira gaggeessaa ole guyyaa irraan tana alaabaa Falastiin ol qabuudhaan ummata Falastiiniif sagalee ta'aa jiran kun fulbana kanaaf akka gaariitti carraa milkii ni bana insha Allah hawaasni addunyaa kun guutuun silaa akkuma Awustiraaliyaa kana ta'anii baay'ee gaariidha keessattuu ji'oota ammaan tana ji'a dhumaa jiru kana kan fulbannee dhufaa jiru kanaaf akka gaariitti mootummoonilleen sagalee ummata addunyaa hawaasa addunyaa guddoo kana sodaachuudhaan ertee miti furmaata ni laatan Falastiiniif beekamtiin biyyummaa ni kannamti jennee abdanne insha Allah fedha rabbiitiin rabbinaa kannu kanatti aansuudhaan oolmayni gaazaa guyyaa irraan tanaa gaa haleellaan Israa'el irratti raawwachaa jiraattus gargaarsi garuu haalaan godhamaafii jira qilleensi jechuudha biyyoota humni qilleensaa Jordan Dubaay Jarman dabalatee jechuudha Indunuuziyaa toonii 40 takka gargaarsa godhaatii fi oolanii jechuudha waaw kunis maashaallah haa galatoomanii ammas gargaarsi itti fufachaa jiranii itti haa fufsiisu ummata Falastiin Rabbi bilisa haa baasu kanatti aansuudhaan Israa'el ammas akkuma duraanitti waraabessa galakee fakkaatti karayyuu fi fiidii dheeyxee guyyaa irraan tanaa haleellaa Yaman irratti raawwattee magaalaa guddoo sanaa akka gaariitti xiyyaaraa jechuudha lolaatiin dhooytee jirti kanaaf ammoo mootummaan Yamanuutiin deebisaa ni laannaaf jechuudhaan ammallee dhaadannoo irratti argamti isiin gaa galaanuma jechuudha diimaa kan adan kana kuttee doonii isaanii daldala karaa jechuudha biyyoota Afrikaa kana imaluu kutuudha tana isin boodan deebitu ni kafalatti asiinis qabeenyuma isaanii kana kasaaruun diinagdee isaanii kana laamsheessuun bu'aa guddoodha waan gaariidha isaan ammoo akka gaarii koffisu jaama kanatti aansuudhaan ammaas gareen Hamaas Biniyaam Netanyaahuu waan takka jechuudha inni waliigaltees fudhachuudhaaf irraan qabu inni lola dhaabuu hin barbaadu jechuudhaan dubbatanii jiranii himatan kanatti aansuudhaan Iiraan ammaas irra deebiin misaayila haaraa hojjechaati jirra nuti fuuldura immoo yoo lolli kan deebi'u ta'es yookaan jechuudha Israa'el hiree hamtuu jechuudha guyyaa 12 dhandhamte caala dhandhamu ta'es ammallee san caala dhandhamaatis jirti jechuudhaan dubbate qondaalli Iiraan tokko waaw Iiraan tana akka Iiraan tanatti if kabachiisuudhaan nama akka biyya akka Iiraanitti quudhee dhiirota akka Iiraan tana agareen beeku dhugaa dubbachuudhaaf jaarraa kana keessa jechuudha kanatti if kabachiisu kanatti aansuudhaan akka imbaasii Itiyootan Suudi Arabiyaatti argamtutti baaftetti akka waan namoonni baay'ee wal buraayisaa jirutti libsaasee qofaanii waraqaa murattanii kan basmaa goona kara biyyaa galtanii oduun jettu soba of eeggannoo godhaadha kanaaf namoonni basmaa takka qabdanis waggaa shan xumurraan jechuudha deebuu ni dandeessan ammoo maqaan duraaniitiif akkuma isin himaa ture sanuma jechuudha isin maxxansee akkasitti maqaa basmaa gootanii fi paaspoortii tokko ta'u wajjin deebuu ni dandeessan sanumaa kan ibboo deebisan illee ni jira ammoo yakki jiraachuudha waliin warri yakkaa seenuu hin danda'u yeroo qabame jechuudha yakki irra barraabe haa ta'u garuu maala guddaa baaftanii wana ta'urra yakka maala guddaa kasaarurra osoo jechuudha kara biyyaa asiin bishaan hin gad hin deebine dura jechuudha san dursuu dura hootaatii cheegodhaadhaa firra laalaadhaa jechuudhaan lakkoofsisanii WhatsAppis maxxansanii jiran kun yaada bareedaadha namaaf yaadu kanatti aansuudhaan mootummaan Kooriyaa Kaabaa misaayila haaraa hojjechuudhaan guyyaa irraan tanaa yaalii taasisee jira waaw kunis waan gaariidha misaayila lama akka ajaa'ibatti yaalii agarsiisaa taasiseeti jira yeroo jechuudha yaalii agarsiisaa taasisuuf deemanitti konkolaataadhaan osoo deemu jiru akka konkolaataa dhaabee keessaa gabbu'etti jaakataa isaa xiqqoo kan lafa tuqeef eegdonni isaanii akkanatti jala oryanii jaakataa haala warraa fuudha waan nama ajaa'ibsaa viidiyoo yeroo agarsiisu dhugumatti rubaan kun nama akkamii nama jechisiisaa jechuudha akkamitti akkanatti sodaatanii kana honcuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu warraa qabna kana fakkaataa oduu biraatti nan galuu deemti shir godhan facaasaa kan seef dho'is oduu ammeeti garuu gara yuutuubiitis dhiyoo tana dura dhimma uummata keenyaa kanaatu rakkoo hojii dhabuudhaan miidhamaa jiraniif jeetiin dursa isin kannee isin hojii haasaa jira akkuma garaa jirtanii
gara chaanala hayyaatti dhaqaadhaa subscribe godhaan isin jaagalatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.